meekamitu badhe hafirraa buqqisu ayyaana mamanni gubbaatiin himmisu qabbaana irraa dhorgaaf usee keessa ciisu mana nama ruube keessa nama jiisu duuba namni jiidhe kamittaa callisu waan birii miitana wanni nu dubbisu innama dubbatame qabbaan callisu dubbatan furmaata usun barbaachisu innama yoo hageessu qalbitti na qabi yaa rabbi nasri nu dangabe ya mana ibana maadin mifte ani mana jette nu sosobaatute maadirra hancabbin sibiraan nubbute sibiraan hancabbin akkana nubbute hancabbin nubbute lubbuun meeqatuute hancabbin nubbute lubbuun meeqatuute citaarroo bandorkuu mana gubbaa guute silaa kaatee firra mana gubbaa buute sa'ellaa duraanuu maqumatti fuute martumaa si jira malee maqaan duute maal wanni nu goote nu dhiifte hancabi yaa rabbi nasri nu dhaqqabe yaa obboleeyyan koo kana dhageessanii isiniin gaafa daawaanaa deebiftanii. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubbalayyan keenya gaggaalif gaggaarii kan toora kanaan hordofaa jirtan hunduma keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin irratti haa jiraatu jechaan sagantaa teenya tan gaafii fi deebisaadhaa kutaa 40 fi 7ffaa qabannee dhiyaannee jira. Hanga dhumaa sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jechaatti karaa sagantaa ceena inshaallah gaafii guyyaa irraatti sakkaataan itti gaafachaadhaa deemnu gaafilee obboleeyyan keenyaa kan dubartootaatii fi tan dhiiraatis wal keessa inshaallah ta'ala akka asii gadii kanatti isin dhiyaatti nu hordofa eegalle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أستاذ زينب جزاك الله خيرا. قافي تكين قوا قافي انتي لكن زتواي ملقا بانكي تيتوتي ملك نتنو كانوا قرأت ديبي راكن نسوق بدني جدا لكن عنوان الرابيكي كنا نتكن قابو الدلي والتنا الرجرة أما في الطيب يوراك كنا نتاتي جولي وبلينتي يا تمنا بيراتي تا أبان قبني يتيما جولي تنا في يوراكني أكمتي العلماء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان جنو بليتينيا قبيني غرتي قبيني وني اتي قبدو قبابتي امتا غرتي وخنا رتنا النوتاتي زكاة رابافت زكاة بافت خنا ورسد ديتن غرتي شريعتي دبتمي سنيف كانت جولنا بيرا خيتي يو adeerri ammaa abbaan qarraaduu taate yoo ijoolleen tun qawmaan qabne taate ni gargaarta yoo ijoolleen qawaa qabdu taate immoo warra sadaqaan irra wajjabu kaysaan daraniif kan ta'a jechuudha akkas. Hayyee gaafii itti aantutti tarkaanfanna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في كبجمتوتا أستاذوتا كينا قالي في كغاريوان إن شاء الله مي غافي يانغا تكان قبا نمني توكو انتلا كريستانا تكا فودي وغوزة دي فودي نكايا اللي داتي نكيني سونيس أكامي أماس إلما رارغتي إلمي سوني أكامي سنينجو بربادة شيكا ilmi sun kiristaana jedhama moo muslima jedhama mee gaafii tanarraa akkanaa deebiftan abdiin qaba inshaallah. Ammas gaafii lammataa gaafachuu barbaade baankii dhalaa keessaa mallayni tokko yogguu jiraate baankiin kun garuu yoo ani birrii dhalaa sanii fudhadhu ani birrii kiyya waanuma kaayee fudhadha garuu baankiin baankii dhalaati waan kana ta'eef akkami mallayni kiyya sun akkami jechuun barbaade. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. dubartii kiristaanaa fuudhuun hin ta'uu jennee jira. Qaxaan qaleellee irraa dubbadhe daran waan daran duraan gartee ayata daliilfannee ni dandeemaa fuudhuun ni dandeemaa jennee turre.
ولكن جزي لالو جتشي قرتي شيخ محمد ناصر الدين الباني راجع جتشا قوبسا جايبات وان جي خلي ليرا دوبدي توري خلي مودين قدنا فكاتا dubartii gartee kiristaanaa takka fuudhuun hin ta'u jenne maaliif hin taane quraanni hayyamee jira yoo hojjettu taate quraanni yeroon quraanni hayyamee gartee fuudhaa jeesan yeroo islaamni paawara qabu humna qabu yeroo islaamni humna qabu yeroo gartee islaamni akka ajaa'ibaatti amantii isaatii fajuu danda'u amma yeroo ammantanaa biitti gartee islaamaatis wala musliiminis أكمل رجل هلاك الرجل تنافو لا يجوز جين قطعا شيخ محمد ناصر الألباني دبين ذاتنا كمل ناتاتي معرف يرو أمان تناتي ننديمو لا يجوز جين لا يجوز سنكسي فودون ننديمو أبدا سنكزن معرف ويتن يرو أمان تناتي أمني مسلمة في أمانتين إسلاما هم ننقبضوا باور ننقبضوا رقودا هنو لفقافرة جيران أمني مسلمة ta islaamatu eddu gartee rakko dhiba guddaa keessa jira sanakas talamada ilmoon gartee yoo nama intala kristaanaa fuudhee yoo karraa dhalu taate ilmoon san islaama jaamti moo kristaana jaamti islaama kullu mawludu yuladu lil fitra yoo intalti fuutee jaartiin tee fuutee qabala gartee bishaan ittiin facaasin ilmoon tee muslima jaamti akkas talamada waa'ee gartee baankii dhalaa saving account gartee ta dalan qabne khaysa tanumaa'u gartee ulamaa'in gariin indan deemu warajee jira numaa'un kaayatina warajee jira yoo kaayatu taate tanuma siixaan gartee riba walin dalleechu akasi kaayata yoo wal daltee ni fuutamu fuutu atu sannun gaafanne akasi gaafinte لا خريستانا أنا خود برتي خريستانا أنا خود بيت تركو يدور بدي شيء أما مجاته كوسا بقية ليس مجاج تاني بينقد ديشو وبليين دورانم صديق أبا نساق أبا فودو خريستانا فودو الرادية توري إنما مسلم وجه سلانو جيرانا وبليين نساء مو خبيه جيران دورتوني أكجراني تي أمانتي جرا قبضني جيران لقى أبان تيبوده أبان إنساني مسلمات دي سير أمتي برادية مي أبان برادية نان جولين غرقل تيجو خرا إسمان ساني تيفي خرا قسمت أبوتي ساني خنا فيت أولئك يدعون إلى النار ربهم جدران ما هو إنسان قريب الدين ما يعمل أكما يسنو ميت تنقلنا يرو أمنتي الإسلام فوران كم نحن خيستي ديمقراطية جاني سنو جولي يو فيت سيوجي ديمتي يو فيت سيوجي ديمتي تو فيت سيوجي شرچي تو مسجد سيوجي ديمتي ilman gara kafin fete guddi fachuun dandeessu khaysaa'u gaafati biraatu dubbin iddoo achiftu saniifuu dubartuma teenyata islaamaa tallaa ilaaha illallah wajjin jennu yoo fuudherra caala namni bash teenyaa'u akkas teenyaa'u hedduudha alhamdulillah rabbiin nun xiqqeessine karaa gaafii itti aantuu ceename عليكم ورحمة الله وبركاته وبليين كي يا بقى ربي نجام ويا رحنا سنجي إن شاء الله ملء كريس كي سرب سناجرات سو غافين كي يا كنا جا يرو صلاة جارتي يا جن هو صلاة جارتين تي أنا دوبر أبدته صلاة نتي رتو قبضيمو نبوكير أبدته تو منتي رتو قبضي أكملتنا وجي صلاة قبضي غافين لما فارا يرون جماعة كقبضوا رف صلاة سبي صلاة سبيرة جماعة كقبضوا رف خدو سنة صلاة جماعة ده صلاة بعد جماعة صلاة نبودتي سنة صلاة نندن دامو هندن دو نندن ده سنانجة جرا أكست نندن دامو هندن دو غافين وبلسغيا غافين لما تكغرتي صلاة جارتي تياو جويتان صلاة جارتين تيانچنا دابتي دي ولي صلاة نمو ندوبة دابتي جارتي تيتاتي وبلدي تيتاتي أمة تيتاتي سكينو دابتون انجرو شريعة اسلاما غدت لا يجوز مالف جنان دوبرتين سلفين اسي غرا دوباتي جارسي دورا دابتي اسين دوبان دابتي سلفين غرتي دوبرتي دوباني ديرچنان دابتو ولا يوتي ديداتو انتلتي دو يوتاتي سكينان دابتو تبلغتي دوبان دابتي يچو وقولتي غاجولتي كيشو تلالا غرتي استي ابا بيرا دابتي تاما برو جيرتو يوتاتي مالي تنافو جارتين تي سيدوبا دابتي مالي سكينان دابتو ابدا قطعا لا يجوز اندن دي امو يچو
akasi salaanni subiidha yoo gartee akka mana baadetti iqaamee azaanee odoo ati sunnaa subiin salaatiin yoo ka iqaaman taate maal goota ummataa wajji waajiba kee salaatte waajiba kee eega salaatte booda maal goota sunnate salat وهذا رواية أبو داود رواية أبو داود قربا قرتي إيقى رسولي صلوات ربي السلام عليه صلاة بودا واجب صلاة بودا خيئي صلاة قربان الصبو 4 جين سبين أبوري الناني أكنا سبين ركالة مي سبيتون دبري صلاة جرا آية كستانان جي رسولي صلوات ربي السلام عليه ديسة تنافو حديث سياتي وان قرتي سرور كنيفتا كنقبت أيه ما شاء الله خرجها في سيتي أنت تدبر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين كيسي وخمتو رتي ولنغرغارنا يوكانا ما وان الشيشة يوكا وان تاني حجة وان تاني دقورتي هنغرغارنا جتن أما بيكي نكيست مسكينو نينجرو هن دقوفي هن إيسو جرائم بيكن adara rabbina kenni jedhanii nama kadhatu maallaqa kana itti kennitanii bira dabarfattu eega bira dabartanii yeroo biraa yookaa deebitanii nam kun hin dhugaa waan hin taane akkas godhaasaa inni hin dhaga'amaa jechuudha maallaqni sana kennuudhaaf diliitu jira yookaan immoo hamtuun irratti barreeffamu jira jechuu gaafachuun barbaade. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gabaabduutti nama tokko gartee maafarshoo dhuguun mala amma gartee siyaaran dhuguun mala rakkadhee naa kan isin jaa namtichi gartee ganama subii lafaa keetii laa tasaddaqan naaranii sadaqadha jee gizee sadaqatu intaloo zinaa gootuuf kanne zinaa godhuullee irraan beeku aboo kun intala zinaa gootuuf sadaqaa kannee jan ammallee guyyaa kaan ammaas ayaa irraa isin sadaqadha jee hattuufis kanne akkasumatti oofi namni tokko yoo gartee nama tokko ani rakkadha isin jee ati kanniteef namni san farshoo dhuguu yoo beeyte gagartee gas yoo dhageesse ati sadaqaan tee sadaqaa si kannatte walaakin achi booda farshoo dhuguusaa yoo beeyte kannituuf deemee ittiin dhugaa yoo yaatti yoo gartee beelawe immoo inni daabboo biti arga qae waan nyaatu kanniif bikkaniiraa kannituuf karaa gabaabaa sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin qaba gaafin kiyya akkana jedha bineelda tokko qaluudhaaf fuudhaniiti jechuudha osoo lubbuun jiru erga morma muraniin booda yoo wixxinne foon isaa nyaachuun hin danda'ama mormi erga raacite sochii tokko hin goone jechuudha gaafin kiyya inni lammataa yeroo daa'imummaa kiyya maatiin kiyya karaa shigaaraatiin namaana kennanii jiranii amma shigaarri haraama ta'uu erga beekee warra shigaaraa san didee isa biraatiif kaadhimame jechuudha amma wanti rabbiin diduu kiyyaa fi wanti rabbiin irraa nagaafatu jira gaafin kiyya kanuma baarakullahi fikum jazaa. Gaafin siita duraa beeladaa takka qalamtee yoo dhidhiitachuu baatte eega qalan akkuma qalamtee mormirraa cite yoo cal jette jechuun nyaachuun ni danda'ama hiwaan juu gaafatte. Wanni danda'amu beeladaa takka gartee wayita qalan wayita gorraan jechuu ablee qarattee yoo sirritti bika shari'aan jetturra yoo gorraate achumaan cal jette maal jette dhidhiitatte ilaalu sirritti gartee qalamtee dhiinirraa gannaqamu wanni ilaallu san akkas talamada shigaarri namni tokko obboleettii ta'e kannitee fi obboleettii isaa fuudhu akkasitti wal jijjiirraan tun yoo maharii qabaatte humaa rakkoon qabu yoo immoo wal jijjiiranii miciyyoo fi tanaafis maarii yoo kan kanni taate tuni tanaafis yoo maarii kan kanni taate tuni zulmi laa yajuuz dhorka shari'atti akkasi. Sabri sabaan jirte bakka gurbaa intala kiristaanaa fuudhee irraa dhale sanirratti rabbiin kawaan fuuldura dhufu beeku intala nama amantii isii dhugaan harkaa qabu taanaan humaa rakkoo hin qabu yoo intala
zinaa hin goone taate waan jiru barreessee ture. dhuga kitaabni dagartee quraana keessatti wanni gartee ajajni dabarfamee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate dubartii kiristaanaallee tagartee fuudhaa jee ta zinaan goone tagartee qaadhimaan gartee hin qabne ta fireendummaan beeyne ta zinaan godhin sani ta fuudhaa jee yoo gartee islaamummaan paawara qabaatte islaamummaan yoo humna qabaatte akkas fiifumma islaamummaan mashaqaarra jirti. Khara gaafii itti aantu ceenayyee. warahmatullahi wabarakatuh. Kare obistoota abdii biyya akka nagaa fayyaa keessan ijoollee qaqqaali. Taatota teenya shaanar rabbi sirraa jaalatu jechaa jiru. Hojii boonsaa hojjechaa jirtan gaafiin qaba. Gaafiin biyya kanatti mata duree siidha. Gaafiin ani isin gaafadheetiin ture garuu naan deebine waan naan deebine sun hin beekne wallahi. Akkasitti gaafiin kiyya maal jetti qaama yeroo inni dhiqachuu deemtu dura istanyaa gootee osoo qaamni dhiqateen dura istanyaa gootee bakka wuduumaan godhee jettee tuma khalaas qaama kee dhiqattee baatee salaattaa jettee ijoolleen takka akkas salaannaa jedhan wanni mul'atii sun jirtu jedhanii asii ishee xiqqaa tokkotti qabna waliin falmine malee takka lammaffaa irratti quraana mananuu jira haartaa madi taphatan haartaa kan ogaa taphatan ijoolleen tun ni wajjin gooti akkami quraana sirra midhaan geessanii yookaan dilii maqanii isin jazakallahu khairan wa khairan warahmatullahi wabarakatuh. Kare obistoota abdii biyya akka nagaa fayyaa keessan ijoollee qaqqaali. Taatota teenya shaanar rabbi sirraa jaalatu isin jechaa jiru. Hojii boonsaa hojjechaa jirtan gaafiin qaba. Gaafiin kiyya akkanaatti mata duree siidha. Gaafiin ani isin gaafadheetiin ture garuu naan deebine waan naan deebine sun hin beekne wallahi. Akkasitti gaafiin kiyya maal jetti qaama yeroo inni dhiqachuu deemtu dura istanyaa gootee osoo qaamni dhiqateen dura istanyaa gootee bakka wuduumaan godhee jettee tuma khalaas qaama kee dhiqattee baatee salaattaa jettee ijoolleen takka akkas salaannaa jedhan wanni mul'atii sun jirti jedhanii asii ishee xiqqaa tokkotti qabna waliin falmine malee takka lammaffaa irratti quraana mananuu jira haartaa madi taphatan haartaa kan ogaa taphatan ijoolleen tun ni wajjin gooti akkam. 7 6 3 4 7 4 1 namni tokko gartee istanjaa godhee Hello. Ayyee. salaamu alaikum. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Ayyee gaafii gaafachuun hin danda'a. Itti fufi gabaabsi. Itti fufi. gaafadhu. Ayyee sheekha iqaama waggaa takka takka hidhachuun ni danda'ama mana keessa kan hidhanne waggaa gabbaan qofa hidhachuun. Wallahi qaamni mana qofa gizee manuma ba'an gartee hidhatan namni dubartii irra guddaan faashina godhatte shari'aa keessa wanni jiru uffatannuma uffatan akkas. Ammallee gandaan hin jiru kana keessatti namni hedduun bakka mana keessa abbaan fade dhufullee hin hidhatan waggaa gabbaan qofa hidhatanii. Wallahi san faashina godhatan kana akkas. Akka shari'aatti akkamiti laa? Akka shari'aatti uffatan uffatu. Yoo uffate jaarsa kee qofaa si harkuu qaba namni biraa tokko si harkuu hin qabu jechuudha. Akkas. Akkasi. ammallee daleeyduullee ammas biyya nuti jirru tana beektaa daleeyduu kaasiraa tana kaa'atanii gurraacha warra biyya tana